Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed wayita ayyaanonni amantii fi uummataa kabajaman yeroo maraa hojjettoota waajjira isaanii galii gadi aanaa argatanii fi daa'imman waajjirri isaanii guddisaa jiruuf maaddii qoodu. Yaadannoo ayyaana du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos kan bara kanaa sababeeffachuunis hojjettoota waajjira isaanii galii gadi aanaa argatanii fi daa'imman waajjirri isaanii guddisaa jiruuf maaddii qoodaniiru. Hojjettoonni waajjira ministeera muummee maaddiin qoodameef kunneenis deeggarsa ministeerri muummee isaaniif taasisaniif galateeffachuun deeggarsi isaaniif taasifame kun akkuma nama kamiyyuu ayyaana Faasikaa gammachuun akka dabarsaniif kan isaan gargaaru ta'uu himaniiru. jalqaba waaqayyoon ni galateeffanna itti aansee ministeera muummee Dr. Abiy Ahmedin ni galateeffanna. Wayita ayyaana yeroo hunda ministeerri muummee deeggarsa nuuf taasisaa jiru. Ayyaana maatii keenya waliin akkuma nama kamiyyuu gammannee akka kabajnuuf fuula keenya abdiin guutaniiru. Hedduu isaan galateeffanna. በጣም ተጠቅመናል. nuti baay'ee fayyadamoo taaneerra. Kanaan dura wayita ayyaanni ga'u hedduun dhibbadha. Ijoollee abbaa maleen guddisaa jira. Amma garuu yaaddoo tokko malee nyaannee bulaa jirra. Ergan asitti qaxaramee bu'aa hedduu waajjiricharraa waan an argadhuuf mana kiraallee yaaddoo tokko malee kaffalachaa jira. Haa galatooman. Namoonni waajjira ministeera muummeetiin deeggaraman kunneen harka qalleeyyii kanneen galii gadi aanaa argatanii fi haadholii humna hin qabne akkasumas abbootii nama isaan deeggaruu hin qabne ta'uu eeraniiru. እጅግ በጣም ብዙ ቀዳዳ ይሸፍናል። deeggarsi taasifame kun hojjetootaaf qaawwaa hedduu fura. Deeggarsi akkana wayita nuuf taasifamu ana dabalatee hojjetoota hundaaf haamilee gaarii uuma. Cimanii biyya isaanii akka tajaajilaniifillee abdii keessatti uuma. በዓል ሲመጣ እንደልባችን በዓልን wayita ayyaanas akkuma nama kamiyyuu gammachuudhaan ijoollee koo waliin ayyaaneffachaa jira. Deeggarsi naaf taasifamu kun ijoolleen koollee harka namaa akkan ilaalleef na gargaareera. Baasii zayita nyaataa, xaafii fi wantoota manaaf barbaachisan hin qabu. Hundumaayyuu asumaan fudhachaa jira. Namoonni deeggarsa argatan kunneen akkuma ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed lammiilee galii gadi aanaa argatan deeggaran nutis isaan irraa barachuun waan qabnu ollaa keenyaaf qonnee ayyaana miira gammachuu fi jaalalaan dabarsuuf qophoofneerraa jedhaniiru. እኛም ደግሞ ያች ያለነው ነገር ማጋራት ማካፈል አለብን ለጎረቤቶቻችን nuti immoo waan arganneerraa olloota keenyaaf qoodnee ayyaanicha kabajuu qabna. Akkuma ministeerri muummee keenya yeroo mara dubbatan nuti nyaannee ollaan keenya hagabuu buluun qabu kana isaanirraa barachuun namoota akka keenya rakkoo keessa jiran deeggaruu qabna. ይሄ በጣም ትልቅ ፋይዳ አለው። deeggarsi nuuf taasifame faayidaa guddaa qaba. Akkuma beekamu wayita ayyaanaa qaawwaa hedduutu jira. Kanaaf deeggarsa naaf taasifameef hedduun gammada. Wayita ayyaanaa yeroo hunda kan nu yaadatan ministeera muummee Dr. Abiy Ahmedin hedduun galateeffadha.